jireenya hawaasummaa isaanii geggeeffachuu akka dadhaban ibsatanii jiru. Asaantii Muhammad gabaasa godinichaa akka taanutti qindeessitee jirti. Jiraattonni godina Wallagga Lixaa sababa dhibee busaatiin jiruuf jireenya hawaasummaa isaanii gaggeeffachuu irratti yaaddoo qaban ibsan. Godina Wallagga Lixaatti sababa dhibee busaatiif jiruuf jireenya hawaasummaa isaanii gaggeeffachuu irratti yaaddoo qabaachuu jiraattonni godinichaa ibsuun dhibee kana to'achuufis mootummaan xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabu gaafataniiti jiru. Akka jiraattonni godinichaa ibsanitti dhibeen kun yeroo ammaa haala yaaddeessaa ta'een babal'achaa jiraachuu fi namni hojii misooma isaa akka hin gaggeeffanneef miidhaan kan irraan ga'aa jiru ta'uu dubbatu. Dhibeen busaa isa durii caalaa haalaan baay'isee tatamsa'aa jira. Namoonni baay'ee rakkina guddaa keessa jiru waan ta'eef mootummaan isa kanatti dafee utuu iddoo iddootti ariifachiisaa godhee namootaaf kenneeti. Dhukkuba kanarraa xinnoo namoonni dandamachuu danda'u jedheen yaada. Haalli tatamsina dhibee busaa kanaan dura akka magaalaa kanaatti badaan turre amma garuu magaalaa kana qabatee baay'ee haalli irra jiru baay'ee ulfaataadha. Falli kaa'amuu qabu xinnoo ishee erga qalleessaa baay'ee rakkisa. Inni kun immoo gama mootummaatiin xiyyeeffannoon itti kennamuu qaba jedhee yaada karaa koo. Maatii koo keessaa amma ijoollee nama lama fidee jira. Dhukkubni kun eeggadda gaafa jimaataa qabee tuma irratti ilaaluu irratti hammaatee amma lamaan isaanii dhibamanii addana jiru. Kunoo taraan isaallee qaqqabuu didee ijoolleen kun harkatti baay'ee hubamaa jiru jechuudha. Tajaajilli isaa fi dhukkubi isaa baay'ee walirraa fageenya qaba. Kanaafiyyuu mootummaan dhimma kanaatuma gadi bu'ee ilaalee xiyyeeffannoo guddootti kenneeti baay'ee barbaachisaadha. Yeroo misoomaadha namni dhibee kanaaf misoomatti illee ba'ee misooma isaa gaggeeffachuu dadhabee jira. Kanaafiyyuu gama mootummaadhaan ilaalchi itti kennamee dhukkuba kanaaf illee talaalliitu qophaa'ee gaariidha jedhee. Sababa inni itti dhufe egaa sababuma yaaliima busaa yaalamuuf hin dhufe. Buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Gimbiitti ogeessa yaala dhibee daddarboo kan ta'an obbo Tsaggaayeen akka jedhanitti dhibeen busaa yeroo ammaa haala hammaataa ta'een kan babal'achaa jiru ta'uu eeruun akka buufata isaaniitti hawaasa dhibamee yaala argachuuf dhufu gargaaruuf xiyyeeffannoon kan hojjechaa jiran ta'uu himaniiti jiru. 130 ol kan ta'e jiraataan magaalaa kana buufata fayyaa 4 kan barbaadu akka buufati fayyaa tokko 40 kan inni tajaajiluun irra jiru. Jiraataan magaalaa kanaa 130tti kan tilmaamamu buufati fayyaa tokkittiin kun qabdee kan jirtuuf buufata fayyaa 4 ol kan barbaadu ta'uu isaa magaalaan kun. Dhibee busaan kan wal qabatu amma akka jirutti 10 keessaa 8 10 keessaa 7 dhibee busaati kan argamu. Kanaaf ol ka'aa ta'uu isaati. Reenjiin baay'inni dhukkubsataa dhibee busaatiin qabamee dhufu ol ka'aa ta'uu isaati akkuma agartan kan namni iddootti kukkufee jira. Isaan kanallee qaqqabsiisuu fi gidduutti illee ilaallee hamma galmeen isaanii qulqullaa'ee sirratee bahutti illee eeguu kan hin dandeenye ilaallee laabiitti kan ergaa jirruu fi tajaajilli kan kennamaa jiru ta'uusaa saabana siree seeraan itti fayyadamu qulqullina naannoo eeguu qoricha fudhatame sirnaan fudhachuu of eeggannoo mataasaa maatiisaaf qe'eesaaf gochuu fayyaasaaf dursa mataasaa caalaa kan yaadu jiru waan ta'eef namni ofiif yaade lafa hanqina qabutti immoo bakka barbaachisaa ta'etti gargaarsa gaafachuu. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Gimbii obbo Zarihuun Zawdee akka jedhanitti dhibee busaa yeroo ammaa haalaan babal'achaa jiru to'achuuf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa akka jiru kaasaniiti jiru. Dhibeen kun kan yeroo kaanirraa bifa adda ta'een kan babal'ataa jiru jechuudha. Keessumaa waqtiin kun waqtii yeroo baati garuu haa ta'u dhibeen kun waggaa guutuudha kan inni magaalaa keenya keessa jiru. Kuni maalii kan jedhu qorannaa addaallee kan barbaadu ta'uu isaati. Dhibee kana ittisuudhaaf ganda kamirraa magaalaa keenya keessaa ganda kamirraa dhufa kan jedhu adda baafachaa jira jechuudha. Kan magaalaatti adda baafannee eessarratti xiyyeeffachuu qabnaa kan jedhu wanti nutti argisiisu jira. Akka mootummaatti qorannoon bal'aan adeemsifamuu qaba kan jedhu ni qaba. Keessumaa hawaasni lafa inni jiraatu bishaan ciisaan yoo jiraate qodaa kamirrayyuu haa ta'u bakka kamirrayyuu haa ta'u bishaan ciisaan yoo jiraate dhabamsiifamuu qaba. Saaphanas sirriitti itti fayyadamuutu irra jiraata. Waajjira eegumsa fayyaa godina Wallagga Lixaatti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Masfin Xaasoo akka jedhanitti dhibeen busaa bara 2014 irraa eegalee godinicha keessatti bifa weeraraan kan mul'achaa ture ta'uu eeranii dhibee kana to'achuufis hojii hojjetamaa tureen tatamsa'ina dhibee kanaa to'achuun akka danda'amee ture eeruun yeroo dhiyoo as garuu dhibeen kun aanolee godinichaa hunda keessatti babal'atee kan jiru ta'uu fi jiruu fi jireenya hawaasaa hedduu kan miidhaa jiru ta'uu eeranii dhibee kana to'achuuf akka godinichaatti hojii hubannoo uumuurraa kaasee hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu fi hawaasni illee dhibee kanarraa of eeggannoo barbaachisaa godhuu akka qabu dhaamaniiti jiru. 2014 kaasee aanaalee godina keenyaa hunda karaa jechuun danda'amuun
bifa weeraraatiin yeroo inni itti ka'aa turetu jira. Kana wal qabatee bara darbee namoota buufata fayyaa akkasumas hospitaalatti dhibee kanaan qabamanii dhufan 165 ol dhibee kanaan qabamuu isaanii mirkanaa'ee tajaajila wallaansaa argataniiti kan isaan jirani. Bara kanas ji'oottan kurnan darbe keessatti namoonni 735 ol qorannoon dhiigaa dhibee kanaaf taasifamee fi achi keessaa namoonni 435 ol poozitiivii ta'anii yookiin dhibee busaa qabaachuun isaanii mirkanaa'ee sadarkaa kellaa fayyaatti sadarkaa buufata fayyaas hospitaalaatti tajaajila argachaati kan isaan jirani. Akka waliigalaatti bal'inni dhibee kanaan dura aanaalee 13 keessa kan ture yeroo ta'u bara 2015 kaasee hanga ammaatti hanga guyyaa har'aa kanaatti aanaalee kanaan dura busaan keessatti mul'anne dabalatee magaalota illee dabalatee jechuudha. Bal'inaan babal'achaa kan jiruu fi jiruuf jireenya hawaasaa irratti illee dhiibbaa guddaa geessisaa akka inni jiru beekamaadha. Akka godinaattis weerara dhibee busaa kana to'achuudhaa fi hojiiwwan adda addaa hojjechaa turreera jechuudha. Inni jalqabaa hubannaa hawaasaati. Hubannaa hawaasaa dabaluudha. Hawaasni keenya sadarkaadhaan hubannaa akka inni argatuu fi kennamaati kan ture barnoonni fayyaa. Rakkoon guddaan tooftaa ittiin weerara dhibee busaa kana ofirraa ittisuu qabnu sirriitti hojiirra oolchuu dhabuutu jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti saaphana siree naannoo 770 ol ta'u raabsameeti kan inni jiru aanaalee 15 keessatti. Haa ta'uutii saaphana siree sana halkan sirnaan fayyadamuu dhabuutu jira jechuudha. Kuufama bishaanii haalli itti dhangalaafamaa jiru gaariidha. Garuu immoo aanaalee tokko keessatti keessuma aanaa Baabboo Gambeel yoo fudhannee ilaalle bishaan kuufama humna namaatiin dhangala'uu hin dandeenye bishaan guddaatu jira jechuudha. Bifa keemikaala farra bookee busaa bara darbee aanaalee 13 keessatti gandoota 139 keessatti geggeessinee turre jechuudha. Yeroo sanatti facaatiin weerara dhibee kana gadi irra ta'eeti kan inni jiru. Garuu yeroo dhiyoo asitti keessumaa ji'oota 2 asitti aanaalee Baabboo Gambeel, Najjoo, torban sadan kana keessa immoo naannoo Noolee, Haaruu, Hoomaa, Ganjii keessatti bal'inaan dabalaati kan inni jiru jechuudha. Kanaaf akka waajjira fayyaa godinaatti aanaalee keenya hunda waliin ta'uudhaani weerara dhibee kana akkamitti akka to'achuu qabnu xiyyeeffannaa addaatiin kan inni Giddugala dhiqaa kalee hospitaala ispeeshaalaayizd